Idaamuu Abiy Ahmed PhD fulbaanaa 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa Finfinnee. Galata ilaalchi Idaamuu keessa kiyyatti erga bilchaataa dhufee booda qooqa kiyya keessaa erga burqee fi wayita'anii namoota birootiif qooduu eegalee kaasee sadarkaa amma irra jiru kana kan ga'e kunoo yaadaa fi ilaalchuma Idaamuutiini. Ilaalchi Idaamuu akka gabbatu akka babal'atuu fi haala waliigalaatiin jireenya dhuunfaa fi hawaasummaa hammachuu bifa danda'uun boca sirrii akka qabaatuuf yaada isaa fudhachuun babal'isuun qeequu fi gabbisuun kan na deeggaran hiriyoota kiyya waayiloota hojii fi jaalleewwan qabsoo galateeffachuun barbaadam. Akkasumas kitaaba kana haala kanaan akka qophaa'u wixinee isaa dubbisuun gabbisuu fi gulaaluun kanneen deeggarsa naa taasisan aanteewwan koo hunda nan galateeffadhaam. Waa dura bashaashaa olmaa fi galiin bilaashaa. Waa hubachuu bira yeroo ani hin ga'inii fi bara ijoollummaa kiyya ani waa ifattiin hubanne sanatti walutubuu fi walitti dhufeenya irraa haala ol fagoo ta'een hidhatni humnoota uumamaa fi wal keessa jiraachuun isaanii sammuu koo daa'imummaa irratti barreeffame. Barsiistuun kiyya waa'ee Idaamuu na barsiiste Uumamaan. Boronqiin ishee immoo bashaashaa ganda dhaloota koo gabatee gurraachi immoo sammuu kiyya daa'imummaati. Uumamni karaa bashaashaatiin sammuu kiyya daa'imummaa irratti waa hedduu barreessiteetti. Bashaashaan waan ijaan hin mul'annedha. Uumamaan lalistuu ta'uun ishee biyyoon ishee uumama magariisaa ofirratti biqilchee bishaan lagaa fi bokkaan samii irraa biyyoo ishee gabbachiisee bari'uu eeguudhaan biiftuun ganamaan baatu bubbeen baala garaagaraa keessa loo'ee darbu wayita sanatti haalaan hubachuu baadhus ergaa guddaa bifa danuun uumaa tokko irraa madduun wal duukaa akka bobba'an ta'uu isaa dhugaa jiru na keessatti barreessaa turte. Boodarra guddadhee yeroo ani gaafadhu dubbisee yoon hubadhu sagaleen humnoota uumamaa sun hundi walitti ida'amuun jireenya biyya lafaa itti fufsiisuuf wal faana akka hiriiraniin hubadhe. Yaadni Idaamuu waa'ee jireenyaa yaaduu wayita ani eegale irraa jalqabee na faana guddatee. Wayita ani daa'ima ture innis anuma faana daa'ima. Dargaggoomnaan na faana dargaggoome. Ammoo ga'eessa ta'ee sadarkaa garaagaraatti itti gaafatamummaa biyyaa wayita ani fudhadhe na faana bilchaachuudhaan sadarkaa baay'ee olaanaatti biyya koo biyya ani tajaajilaa jiruuf yaada ani filadhuuf ta'uu danda'e. Yaadni Idaamuu kan hunda keenyaati. Maddi isaas ta'e burqaawwan itti burquun yaada kana gabbisan seenaa keenya bara baraa keessa kan turanii fi kan jiran aadaan biyya keenyaa keessa jiru garaagaraa ciniinsifatee kan dhalee fi duudhaalee dhahannaan onnee uummata keenyaa ittiin caqafame bira darbees seera uumaa fi uumamaa keessaa waan maddeef rakkoowwan keenya bu'uuraaf furmaata akka ta'u shakkii hin qabu. Yaadni Idaamuu ana keessatti bilchaatee bifa falaasamaa qabaachaa kan dhufe yeroo garaagaraatti dhaabbilee garaagaraa keessatti itti gaafatamummaan wayitaa ani hojjechaa turetti. Yaadicha duudhaa hooggansaa fi qaama aadaa ijaarsa dhaabbilee akka ta'u gochuu ergan danda'ee boodadha. Keessattuu adeemsa hundeeffama ejensii odeeffannoo nageenya biyyaa akkasumas erga hundeeffame booda yeroo ani achi ture bara 1999 hanga 2002tti yaadni Idaamuu furtuu duudhaa dhaabbilee akka ta'u haaluma kanaan dhaabbileen garaagaraa biyya keessaa fi biyya alaa jiranis yaaduma Idaamuu kanaan akka ilaalamuu fi qoratamuu danda'an hubachuu fi arguu danda'eera. Jiddugala saayinsii fi teeknoolojii akkasumas ministeera saayinsii fi teeknoolojii keessa wayita ani turetti Idaamuun duudhaa furtuu dhaabbatichaa yaada furtuu aadaa fi quunnamtii dhaabbilee ta'ee akka mul'atu gochuu danda'eera. Turtii kiyya dhaabbilee kanneen keessa turetti yaadichi gamtaa fi abdii uumuudhaan hojjettoonni dhaabbatichaa kaka'umsa guddaadhaan halkanii fi guyyaa akka hojjetanii fi miira jaalala biyyaatiin gahee mataa isaanii akka gumaachan gochuu danda'uu isaa
qabatamaan arguu danda'eera. Ijoollummaa kiyya irraa eegalee mana barumsaa fi bu'aa bayii jireenyaa irraa beekumsaa fi dandeettii ani argadheen wanti guddaa ani hubadhe yoo jiraate humnaa fi anniisaa Idaa'amuutiin rakkoon jireenyaa hin furamne, riqichi qormaataa hin ce'amne, rakkoon hamaa danqaa namatti ta'u akka hin dadhabamne ta'uu isaati. Jireenya kiyya keessatti kan ani argee fi hubadheen alatti seenaa milkaa'ina biyya keenyaa waggoota hedduu lakkoofse keessatti shoorri yaada Idaa'amuu ol aanaa akka ta'e hubachuun ulfaata hin ta'u. Seenaa keenya keessatti carraawwan nuti ittiin milkoofne hunduu kallattii yookiin alkallattiin bu'aa milkaa'ina Idaa'amuuti. Biyyoonni Awurooppaa muraasni imaammata babal'ifannaa gita bittaatiin geggeeffamanii biyyoota qaqqaban yookiin ga'an hunda yeroo gabaabaa keessatti qiccachuun harka ofii keessa yeroo galfatan, nuti ammoo humna weeraraa Xaaliyaanii saffisaan gombisuu kan dandeenye sababa ida'amneefidha. Waa'ee humnaa fi anniisaa Idaa'amuu gaarreen Adawaa caalaa ragaa kan ta'u hin jiru. Umrii daa'imummaa kootiin waggoottan raayyaa ittisa biyyaa keessa loltummaadhaan hojjechaa turetti carraa bakkeewwan biyya keenya hunda naannee daawwachuu fi carraa uummata irraa fagaatanii jiraachuu argadheen ture. Barmaatilee garagaraa, duudhaalee, sirnoota, aadaalee fi haala jiruu fi jireenya uummatichaa daawwadheera. Eenyummaan dhugaa dhala namaa ennaa ilaalamu dirree waraanaatti waraanni wayita geggeeffamu taateewwan na mudatan muraasa keessatti eenyummaa Itoophiyaa daawwachuu danda'eera. Itoophiyaanonni wal danda'uun jaalalaan ollummaan qofa osoo hin taane eenyummaa obbolummaa isaaniitiin akka gargar hin baanetti hidhamanii kan uumaman, akka gargar hin baanetti kan wal jaalatanii fi kan wal makanidha. Faallaa aadaa Idaa'amuu gaarii qabnuutiin ala jibbaan haaloodhaan akkasumas sababa xaxanii wal kuffisuu keenyaatiin addunyaa gubbaatti biyya keenya fakkeenya hiyyummaa fi duubatti hafummaa taasifnee jirra. Dacheen ishee dirree waraanaa fi dhiigaa, uummanni ishees fakkeenya godaantotaa akka ta'an taasifneerra. Waltumsuu dhabuun, wal deeggaruu dhabuun, akkasumas wal jaalachuu dhabuun eenyummaa keenya salphinaaf biyya keenya maraammartoo uraalii ilmoo keessaa hin baanee fi jeequmsa hamaa keessa galchinee jirra. Karaan baay'ee rakkisaan kun afaan boollaa irra ga'uu isaatiin osoo hin furamin dhidhima rakkoo keessaa ba'uu hin dandeenye keessa osoo nu hin galchin asumatti dhaabbachuu qaba. Kana gochuufis yeroon isaa ammuma. Sababuma kanaaf ture Idaa'amuun yaada yeroon barbaadu kan ta'e argameef. Jechi Idaa'amuu jedhu hiikkaa kallattiin itti kennamu qofaa osoo hin taane dhimmoota siyaasaa fi siyaas-dinagdee biyya keenyaa keessatti rakkoowwan nu mudatan keessa darbinee jijjiirama barbaadamu fiduuf Idaa'amuu akka golgaa yaada furmaataatti fudhachuun filannoo furmaataa garaagaraa ani keessatti hirmaachisee ilaaluudha. Armaan olitti akkuma eerametti maddi yaada Idaa'amuu uumamaa fi duudhaalee uummata keenyaa yoo ta'an, haalli ittiin dagaaguu danda'an immoo hojiiwwan qorannoo, barreeffamoota garaagaraa, waltajjiiwwan garaagaraa irratti marii hooggansa dhaabaatiif qopheessee mudannoowwan tibba sanatti mudachaa turan ilaalchisee hubannoo fi murtoo mootummaatiif ni fayyada jechuun sanada garaagaraa wayitaa sana dhiheessee yeroo garaagaraatti hojjettoonnii fi hooggantoonni mootummaa garaagaraa akkasumas barreeffamoota leenjii barsiisotaa fi bulchiinsa dhaabbilee barnootaa olaanaatiif dhiyeessedha. Haalli qabatamaa biyya keenyaa ammaan kana jiruu fi akeeka galma isaa akeekuu akkuma qabu yaada Idaa'amuu kana yaada furtuu rakkoo biyya keenyaa taasisee yeroon dhiyeessuu yaadichi muuxannoo hojii fi seenaa jireenya dhuunfaa kiyyaan hidhata qabaachuu bira darbee aadaa fi haala jireenya uummata keenyaa akkasumas uumama dhala namaa keessatti iddoo guddaa qabatee akka adeemu amanuudhaani. Yaadichi bu'uura hawaasummaa fi qorqalbii uummataa irratti hundaa'uun isaa kan hubatame waan ta'eef furtuu rakkoo keenyaa akka ta'u shakkii hin qabu. Yaada kana barreessuuf wayita ani ka'us
waa hunda bakka tokkotti fuula murtaa'e irratti barreessee nan xumura jechuun yaadee miti. Kitaabni kun isa jalqabaati malee isa dhumaa miti. Ka'umsa malee isa goolabaa akka hin taane akka hubatamuun barbaada. Dubbisa gaarii. Seensa tibbadhuma sirna moototaa zawdaawii aggazaaz mootii Tafarii yeroo gara aangootti dhufanii booda ejjennoon Itoophiyaa akka biyyaatti hordoftuu ilaalchaa fi sirna biyyoota Awurooppaatiin bocame ture. Waa hunda akka biyyoota dhihaa gochuuf yeroo itti socho'an rakkoowwan keenya furuuf tooftaa warra dhihaa wayita itti hordofne. Imaammata barnootaa fi dhimmoota biroo dhugeeffannoo dinagdee fi siyaasaatiin wal qabatan gara kan warra Awurooppaatti akka dhundhulu tibba harka keenya isaanitti kennanne ture. Warraaqsaan booda adeemsi kunis ni jijjiirame. Fuula keenya Ameerikaa fi Ingilizii irraa gara gamtaa Sooviyetii fi Chaayinaa biyyoota lixaa Awurooppaa fi Ameerikaa kaabaa irraa gara baha Awurooppaa fi baha fagoo Eeshiyaatti naannessine. Yeroo sanarraa eegalee amma har'aatti darbee gara biyyoota dhidhimaatti fuula naannessina ta'a malee yaadi qalbiin keenya guutummaan kan irraa boqotee addunyaa gara bahaa irratti. Ta'us garuu kan duraa caalaa wanti haaraan hin uumamne. Hanga gara alaa ilaallee gara keessa keenyaatti waan hin ilaalleef rakkoo biyya keenyaatiif furmaata beekumsa duudhaa keenyaatiin waan hin barbaanneef rakkoowwan keenya bifa isaanii jijjiirratan malee hin badne. Dhugeeffannoos ta'e yaadni biraa kamiyyuu bu'a qabeessa kan ta'u amala, aadaa, tooftaa, haala jiruu fi jireenyaa, ilaalchaa fi kan kana fakkaatan hawaasa keessaa kan waraabamee fi bu'uura hawaasummaa fi qorqalbii uummataa osoo gadi hin lakkifne kan bocame ta'uu isaati. Kana jechuun garuu warra dhihaas ta'e warra bahaa irraa wanti barannu hin jiru jechuu osoo hin taane akka machaa bantuu manaa dukkana keessatti gatee bakka ifni jiru barbaadu qormaata keessoo keenyatti nu mudataniif bu'uura hawaasummaa fi qorqalbii keenya gadi dhiifne furmaata barbaaduuf ala ilaaluun nu ga'uu qaba. Biyyi keenya rakkoowwan bara baraaf ishee mudachaa turaniif furmaata kan argattu ilaalcha ergifannaa osoo hin sakatta'inii fi hin xiinxaliin qaarminee biyya alaatii ofitti fudhanne caalaa duudhaalee gaggaarii biyya keenyaa asumatti bara baraaf kuufamanii jiran akka ta'e hubachuu qabna. Dhugaadha beekumsas ta'e muuxannoo alaa argannu duudhaa fi beekumsa aadaa qabnuun wal simsiifnee akka nuuf mijatutti mijeessinee itti fayyadamuun nuuf haaraa miti. Dhimmoota siyaasaa fi hawaas dinagdee irrattis tooftaalee fi ilaalcha alaa argannu boca biyyoolessaa akka qabaatanii fi dhugaa qabatamaa biyya keenyaatiin akka wal simatan gochuudhaan fudhachuun keenya akkuma jirutti ta'ee adda dureedhaan rakkoo biyyi keenya qabduuf furmaata biyyi qabdu yaada jedhuun adeemuu jalqabuu akka qabnu tasumallee dagatamuu hin qabu. Gama kanaan ida'amuun duudhaa qabnu bu'uura godhannee rakkoowwan keenyaaf akkamitti furmaata arganna gaaffii jedhuuf deebii kennuuf yaada dhiyaatedha. Kitaabni kun dubbii gara fakkaatutti qoqqoodee deebii kennuuf kutaawwan 4tti kan qoqqoodaman boqonnaawwan 16 qaba. Kutaan jalqabaa dhimmoota ida'amuuf kaka'umsa ta'anii fi yaada bu'uuraa ida'amuu kan itti dhiyaatanidha. Idaamuu bu'uura irraa hubachuuf fedhii fi dandeettii bu'uuraa dhalli namaa uumamaan qabuun isa katta'a. Itti aanuun fedhii dhala namaa guutuuf yaadota siyaasaa fi dinagdee furmaata akeekan ciminaa fi hanqinoota isaanii ilaaluun qabiyyee fi bu'aawwan biyya keenyaaf qaban isa katta'a. Umarrattis yaadrimee bu'uuraa ida'amuu ni ifoomsa. Uumama dhala namaa fi falaasama siyaasaan dhugeeffannoo fi deebii kanaan dura dhiyaatan gidduu uraa jiru yaadni ida'amuu akkamitti guutuu akka yaade golgaa yaadaa ka'umsa ta'an ni dhiyeessa. Akkasumas ida'amuuf dhimmoota gufuu ta'an ni xiinxala.
kutaa lammataa keessatti qabiyyeen siyaasaa kan itti dhiyaatedha. Yaadni Idaamuu waa'ee rakkoo siyaasaa biyyattii guddicha furuu barbaade mootummaa biyyi sirnaan hin ijaaramne keessatti dimokiraasii ijaaruu fi lafa qabsiisuun qormaata biyyattii dura dhaabbachuu danda'u keessa darbuun Itoophiyaa dimokiraatoftuu cimtuu dhugoomsuuf akkamitti danda'ama kan jedhudha. Kutaa kana keessatti mootummaa cimaa fi biyya dimokiraatoftuu ijaaruuf qormaata nu mudatanii fi qormaata kanneen keessa darbuuf dhimmoota wayita itti aanu maal gochuu akka qabnu nu akeekan golgaa Idaamuu keessatti ilaalamu. Kutaa sadaffaan yaadni Idaamuu dinagdee kan keessatti dhiyaatedha. Kutaan kun rakkoowwan dinagdee ta'an bal'inaan sakatta'uudhaan sababoota cabiinsa bu'uura dinagdee ni ibsa. Ga'umsa misoomuu Itoophiyaan qabdu sakatta'uun rakkoo dinagdeen biyyattii keessa jiru keessaa baasuu fi jijjiirama barbaadamu fiduuf maal gochuutu barbaachisa kan jedhu ni akeeka. Kutaa arfaffaa fi isa dhumaa keessatti yaadni Idaamuu quunnamtii biyya alaa kan itti dhiyaatedha. Haalota idil-addunyaa ardii fi biyyoota naannoo sakatta'uudhaan faayidaa biyya keenyaaf qaban ni xiinxala. Kanumaan wal qabatees biyyi keenya gama quunnamtii fi dippiloomaasii biyya alaatiin falaasamni hordofuu qabduu fi fuula duraaf dhimmoota itti xiyyeeffachuu qabdu ni ifoomsa. Kitaabichi kaayyoo akaadaamii caalaa kaayyoo siyaasaatiif waan barreeffameef haala dhiyeenya akaadaamii kan hordofee miti. Kitaabicha keessatti Idaamuu sammuu keessa naanneeffachuun bilcheessuuf akka mijatutti kitaabotaa fi barreeffamoota barreessitoonni garagaraa barreessanitti fayyadameera. Kanaafuu kitaabolee wabii akkaataa haala dhiyeenya akaadaamii hordofeen dhiyeessuun dirqama waan hin taaneef akkasumas hir'inni yeroo haala kana waan daangessuuf galteewwan kitaabaa fi barreeffamoota mul'achuu qaban jajjaboon dhuma kitaabichaatti dhiyaataniiru. Kitaabicha keessatti hanga danda'ametti jechoonni akka hiika biyyaalessaa qabaatan gochuuf yaalameera. Adeemsa kana keessatti hiikni jechootaa hiika dogoggoraa akka hin qabaanne of eeggannoo gochuuf jecha jechoonni bakkuma itti eeramanitti hiika isaanii ifoomsuun yaalameera. Barreeffamicha keessatti jechoonni hin ifoomne yookiin irra dibaadhaan kan bira darbaman immoo hiikni jibsoo dhuma kitaabichaa irratti itti kennameera. Kutaa tokko bu'uura yaada Idaamuu. Boqonnaa tokko fedhii fi dandeettii Idaamuu uumamaan qabnu. Yaada dhala namaa fayyadu kamirratti iyyuu irra deddeebiin yaaduu keenyaan dura waa'ee uumama dhala namaa yaaduun barbaachisaadha. Uumama dhala namaa beekuun gama tokkoon waan isa barbaachisuu fedhii fi waan inni barbaadu hawwii beeknee galmaan ga'uuf gama biraatiin immoo dandeettii isaa hubatee dandeettii qabu kana guutummaan guutuutti akka itti fayyadamu haalota isa dandeessan hubachuuf nama fayyada. Kanaaf otuu yaada bu'uura Ida'amuutti hin seeniin dura waa'ee fedhii fi dandeettii dhalli namaa uumamaan qabu xiinxalla. Tokko tuqaa tokko fedhii dhalli namaa uumamaan qabu. Fedhiin dhalli namaa irra caalaan amala idil-addunyaa kan qabu yommuu ta'u, hawwiin dhala namaa garuu haala jireenya isaa waliin bifa wal madaalaa ta'een garaagarummaa qaba. Daa'imman Afrikaa hedduun waan dhandhamanii fi nyaatanii mar'imaanitti isaan cobu kan eeggatan waan fedhiin soorachuu isaanii hin guutamneefidha. Ilmaan hiyyeessaa Afrikaa ta'uun isaanii iyya mar'imaan isaanii gad hin jechisiisu. Beelli ijaan wanta nyaatamuu hin qabneef adabadhee gadi taa'an qaba dhimma jedhamu miti. Beelli isaan hin raffisu. Wanta dhandhaman dhabuun akka ashaangulliitii karaa irratti hawwan sana dhabuu miti. Nama ta'uu keenyaan fedhiiwwan miirota keenyaa hanqachuun yookiin hir'achuun keessa keenyaa nutti watwaatu.
hanqinoota kana ifatti beekuus beekuu dhiisuus ni dandeenya. haa ta'u malee hanqinoota kana guutuuf dhama'uun keenya kan hin oolle. Fedhiiwwan dhala namaa kan hoogganu dhiibbaa fi sodaa jiraachuu ofii mirkaneeffachuu irraa maddedha. Fedhii jiraachuu ofii mirkaneeffachuu fedhii kallattii fi fedhii alkallattii jechuun kutaalee bu'uuraa lamatti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Fedhiin kallattii fedhii jiraachuu keenya karaa ifaa fi dhihoo ta'een balaaf saaxiluu irraa of baraaruuti. Kana jechuunis dhalli namaa jiraachuu isaanii kallattiidhaan wantoonni qoran kanneen akka ajjeechaa, waraana, beelaa fi deega yookiin fedhii miidhaa bifa kamiinuu irratti taasifamu irraa of baraaruu fi lubbuun turuudha. Fedhiin kun fedhii sadarkaa dhuunfaattis ta'e sadarkaa hawaasaattis jiruudha. Akka dhuunfaatti namoonni miidhaa ofirraa ittisanii lubbuun turuu ni fedhu. Haaluma wal fakkaatuun akka hawaasaattis lammiileen ofii fi biyya isaanii haleellaa fi weerara biyya alaarraa baraaruun jireenya isaanii itti fufsiisuu ni fedhu. Ofii fi biyya isaanii irraa haleellaa biyya alaa ittisuu yommuu jennu fedhiin lammiilee akka nama dhuunfaa tokkootti balaa irraa of baraaruun dhimmoota biyyaalessaa irrattis ni mudata jechuu keenya malee namoota jaalala biyyaaf du'an jechuu keenya miti. Sababni isaas jaalala biyyaatiif du'uun fedhii jiraachuu kallattii caalaa eenyummaa fi kabaja garee wajjin kan wal qabatudha. Sadarkaa nama dhuunfaa tokkoottis haa ta'u sadarkaa hawaasaatti fedhii jiraachuu guutuuf jechuunis waraanaan ajjeechaa fi kan kana fakkaataniin balaa jiraachuu lammiilee irratti aggaamamu ittisuuf biyyoonni dhaabbilee kanneen akka poolisii, raayyaa ittisaa, nageenyaa fi kan kana fakkaatan hundeessu. Lammiileenis otoo meeshaalee waraanaa hidhatanii ba'uun isaan hin barbaachisne balaa biyya keessaas ta'e biyyoota alaa irraa isaan irra ga'uu danda'u irraa karaa dhaabbilee kanaatiin eeggamu. Mootummaanis haleellaa lammiilee irra dhaqqabuu danda'u ittisuun fedhii jiraachuu isaanii guuta jechuudha. Gama biraatiin fedhiin jiraachuu dhala namaa balaa ifaa fi dhiyootti mul'atu irraa ittisuu qofa osoo hin taane balaa karaa alkallattiin isaan mudachuu danda'u irraas eeguu dabalata. Fedhii alkallattii kana fedhii qaamaa yookiin foonii, fedhii maqaa gaarii horachuu, fedhii ulfinaa fi fedhii bilisummaa jechuun kutaalee saditti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Fedhiiwwan qaamaa yookiin fedhiin foonii fedhiiwwan bineensota faana qoodannu yommuu ta'an kanneen akka soorachuu, dhuguu, qulqullaa'uu yookiin bobba'uu, bultii horachuu, bakka jireenyaa tolfachuu, dhibee irraa eeggamuu fi kan kana fakkaataniin kan ibsamudha. Biyyoonni fedhiiwwan kanaaf deebii kan kennan karaa dhaabbilee eegumsa dinagdee fi hawaasummaa isaaniitiin. Qonnaa fi wabii nyaataa, fayyaa, barumsa, bishaanii fi sagantaaleen kana fakkaatan kan diriirfaman fedhiiwwan qaamaa lammiileetiif deebii kennuuf jedhameeti. Hanqinni guutamuu fedhiiwwan kana lammiilee irraan dararama ol'aanaa fi gaaga'ama guddaa geessisuu irra darbuun du'aaf kan isaan saaxiluudha. Fedhiin qaamaa yookiin foonii guutamuu dhabuu isaa irraa kan ka'e nageenyi dinagdee fi hawaasummaa lammiilee balaarra waan bu'uuf haalli namoonni beelaan, dhibeen, rakkoolee namtolchee fi uumamaa garaagaraatiin harca'an ni uumama. Kunis karaa alkallattii ta'een jiraachuu namootaa balaarra buusa. Fedhii maqaa gaarii yookiin ulfinaa horachuu kan jennu namoonni maqaan isaanii waan gaariitiin akka kaafamu fedhii isaan mul'isan jechuudha. Fedhii ulfina barbaaduu fi gatii ofiif kennuuti. Fedhiin kun baay'ee walxaxaa fi fedhiiwwan biroo faana walitti hidhannoo cimaa qabaachuu isaa irraa kan ka'e yeroo baay'ee ifatti adda baafamee kan deebiin kennamuuf miti. Dhalli namaa uumama hunda keessaa uumama seenaa qabu ta'uun isaa ifadha. Uumama keessaas fedhii seenaa hojjechuu kan qabu dhala namaa qofadha. Kanaafuu hojiiwwan hojjetu hunda keessatti maqaan isaa akka yaadatamuu ni barbaada. Wayita lubbuun jiru ofii isaatii mormatee fi dubbatee eenyummaa ofii kabachiifata. Erga addunyaa kana irraa du'aan boqotee booda garuu kana raawwachuu hin danda'u.
hojiiwwan isaatu bakka isaa bu'ee isaaf dubbata. Duraanuu maqaa isaa waan gaariin kaasisuu kan barbaadeef du'a isaa booda maqaan isaa waan gaariin akka yaadatamuufidha. Bakka inni hin jirretti akka isaaf mormuufidha. Duuti hin ooluu maqaan hin awwaalamuu makmaaksi jedhu kun fedhii keenya isa kana kan agarsiisudha. Fedhiin maqaa gaarii horachuu fedhii of birattis haa ta'u namoota kaan biratti iddoo gaarii qabaachuu fi kabajamuuti. Dhalli namaa gatiin inni ofiif kennu gatii fi kabaja namoonni biroo kennaniif irratti kan bu'uureffame ta'uyyuu tilmaamni namoonni biraa kennaniif kun karaan isaan ittiin hiikanis haalaan murteessaadha. Kunis sadarkaa nama dhuunfaa tokkoo fi hawaasaatti waan mul'atudha. Namni tokko gatiin yookiin bakki inni ofiif kennu ilaalcha hiriyoonnii fi ollaan isaa isaaf qaban irraa kan maddu ta'uyyuu namni kun haalli inni ittiin of ilaalu haala inni ittiin namoota biraa ilaalu irratti murtaa'a. Sadarkaa hawaasaattis hawaasni tokko gatiin inni ofiif kennu gatii yookiin bakka hawaasni biroo isaaf kennuu fi akkaataa hawaasichi itti hiikuu irratti kan hundaa'edha. Gaaffii maqaa jechuun gaaffii walqixxummaa jechuudha. Gaaffiin walqixxummaa akka xiqqeeffamee hin ilaalamneef kanneen birootiin wal bira qabamee yommuu ilaalamus gatii yookiin bakki gadaanaa akka hin arganneef akkasumas olaanee mul'achuuf carraaqqii godhamudha. Gaaffiiwwan eenyummaa qaama fedhii maqaatiin. Fedhii maqaa ol kaafachuutiin. Fedhii maqaa keessa gaaffii walqixxummaa jiraatuyyuu fedhiin kun walqixxummaa mirkaneessuun qofa deebi'uu dhiisuu danda'a. Fedhiin dhala namaa hawwii otoo wal irraa hin kutiin maqaa ol kaasanii leellisuudhaan kan qabame waan ta'eef fedhiin kabajaa walqixxummaa qofaan hin dhaabbatu. Namoonni ol aanaa ta'anii mul'achuuf foon isaanii du'ullee faara fedhii maqaan isaanii akka waamamu barbaaduu ni mul'isa. Gosti fedhii inni sadaffaan fedhii bilisummaadha. Durii kaasee hanga har'aatti dhalli namaa micciirraa fi hidhaa nama biraa irraa bilisoomuuf wareegama hedduu kaffalaa ture. Bilisummaan filannoowwan jireenya keenya keessatti nu quunnaman mara irratti ofii murtee dabarfachuudha. Fedhiin bilisummaan jiraachuu dhala namaa waliin walitti hidhata guddaa kan qabuu fi amaluma dhala namaati. Namoonni du'a gidduu hulluuqaa dhaadannoo kan dhageessisaniif bilisummaan isaan dirqisiiseetu. Ija ida'amuutiin yommuu ilaalamu fedhiiwwan dhala namaa amala ida'amuu akka qaban hubachuu ni danda'ama. Gama tokkoon fedhiiwwan tokkoon isaanii kan walitti ida'amanii fi fedhiiwwan ida'amuu yommuu ta'an gama birootiin immoo gidduu isaanii wal faallessuu waan jiruuf namoonni fedhiiwwan kana qofaatti otoo hin taane ida'amuun qofa milkeessuu danda'u. Fedhiiwwan hundi isaanii kan walitti hidhamanidha yommuu jennu fedhiin inni tokko isa biraa fakkaata jechuu keenyadha. Fakkeenyaaf fedhii jiraachuu yommuu jennu fedhii haleellaawwan kallattiin qaama biraa irraa nu qaqqabuu danda'u irraa eegamu jechuudha. Kunis karaa biraa yommuu ilaalamu bilisummaa jechuudha. Fedhiin bilisummaa keenya hir'achaa yommuu dhufu bu'aan isaa inni dhumaa balaa kallattiin jiraachuutti aggaamamedha. Hidhamuu keenyaan bilisummaa dhabne yommuu jennu qaama keenya irratti namni biraa ajajaa jira jechuudha. Kanaafuu fedhii jiraachuu kallattii qaama fedhii bilisummaati jechuu ni dandeenya. Haa ta'u malee hidhaa irraa hiikamuun qofaa isaatti bilisummaa malee walqixxummaa hin mirkaneessu. Walqixxummaan hacuuccaa namicha nu hidheerraa bilisoomuu qofaa osoo hin taane namicha nu hidhe sana cinaa dhaabbachuu fi walqixxee dorgomuu dabalata. Gama biraatiin immoo fedhiiwwan gidduu wal faallessuun ni jira. Fedhii jiraachuu yommuu guunnu fedhii bilisummaa hir'isuu dandeenya. Fakkeenyaaf lammiilee haleellaa irraa ittisuuf jecha lammiilee irratti to'annoo cimaa taasifna. Bilisummaan lammiilee eeguuf jecha yoo tarkaanfii fudhachuu dhiisne immoo namni heeraa fi seera cabsuun haleellaa lammiilee irratti raawwachuu fi jiraachuu isaanii irraan balaa geessisuu danda'a. Gama biraatiin walqixxummaa lammiilee eegsisuu yommuu jennu fedhii namootaa bilisummaan jiraachuu fi hojjechuu isaanii irratti qoqqobbii gochuun keenya waan hin oolledha.
lammiilee walqixa taasisuudhaaf abbaa humnaa to'achuu fi hunduu anaaf warra jedhan tiksuun ni jalqabama. Qabeenyaa fi dalagaa namootaa irratti daangaan ni kaa'ama. Olaantummaa siyaasaa akka hin qabaanneefis qoqqobbiin irratti godhama. Kunis bilisummaa namootaa ni hir'isa. Bilisummaa isaanii haa kabajnuuf jecha akka feetan jennee yoo gadi lakkifne immoo abbootiin irree namoota humna hin qabne miciriqsuudhaan qabeenyaan, siyaasaan, aadaa fi wantoota kana fakkaataniin olaantummaa gonfatu. Kunis walqixxummaa hir'isa. Kanaafuu fedhiiwwan kanneen gidduu walitti hidhamiinsaa fi tokkummaa akkasumas wal faallessuu gidduu isaanii jiru yoo ilaalle fedhiiwwan kanneen guutuun kan danda'amu namootni yemmuu ida'aman ta'uusaa hubachuu dandeenya. Bilisummaan isa tokko walqixxummaa isa biraa irratti dhiibbaa kan uumu yoo ta'e, isa tokko aleellaa irraa yemmuu eegnu bilisummaa isa tokko yoo tuqne hireen nama tokko hiree isa biraa waliin kan wal qabate waan ta'eef fedhiiwwan keenya guuttachuuf furmaata guddaa kan ta'u ida'amuudha. Haaluma wal fakkaatuun fedhiiwwan keenya mataan isaanii amala ida'amuu waan qabaniif inni tokko isa biraa malee qofaasaa dhaabbachuun jiraachuu keenya nuuf mirkaneessuu hin danda'u. Kanaafuu jiraachuun keenya kan nuuf mirkanaa'u fedhiiwwan hunda idaanee yemmuu ilaalluudha malee yemmuu fedhii isa tokko yaadannee isa biraa irraanfannu daandii dheeraa deemuu hin dandeenyu. Seenaan yeroo dheeraa biyya keenyaa balaa waraanaa irraa of eegdee jiraachuu ishee irratti kan xiyyeeffatedha. Biyyattiin yeroo haara galfii argatte keessa hambaalee qaroominaa har'a ittiin boonnu kaa'uudhaaf yaalteetti. Haa ta'u malee irra caalaa tumsa biyya balaa irraa eeguuf taasifamu irratti xiyyeeffachuu keenyaan qaroomina irraa baay'ee fagaannee turre. Kaka'umsi ammayyummaaf mul'isnes fedhii jiraachuu kallattii kana guutuu irratti kan xiyyeeffatee fi ammayyummaa meeshaalee waraanaa irratti kan bu'uureffame malee fedhiiwwan biroo guutuuf kaka'umsi ture haala ga'aa ta'een hin mul'anne. Gaaffii inni guddaan garuu haleellaa ofirraa ittisuun qofti wabii jiraachuu namaa ni eegsisa gaaffii jedhudha. Biyya keenyatti lakkoofsa namoota qawween dhumaniirra lakkoofsi namoota beelaa fi dhibeen dhumanii yemmuu wal bira qabamu akka samii fi lafaatti kan walirraa fagaatedha. Kanaafuu balaan jiraachuu dhala namaa irra qabu afaan qawwee irraa qofa kan dhufu miti. Yemmuu qoonqootti hir'atus balaan jiraachuu irra ga'uu danda'a. Dhugaan turree hubanne tokko kanuma. Haa ta'u malee fedhiiwwan qaamaa hubannee fedhiiwwan keenya guutuuf yemmuu sochoonu rakkoon ammas nu mudate fedhiin qaamaa, fedhii maqaa gaarii fi fedhii bilisummaa dursa jennee yaadu keenyadha. Hawaasni haalaan hin sooranne fedhii kan biraa qabaachuu hin danda'u jedhanii yaaduun yookiin qoonqootu dursa yaadni jedhu yaaddoo beelli nutti uumerraa yaada dhalatedha. Namni fedhii foonii isaa guuttannaan wanti biraa suuta jedhamee dhaqqabama makmaaksi jedhu sun nama akka bineensaatti ilaaluu irraa qofa kan maddedha. Namni garuu nama kan ta'e fedhiiwwan qaamaatiin qofa miti. Maqaa fi bilisummaa isaaf kan quuqamuu fi kan du'u waan ta'eefidha. Makmaaksi maqaan hanga baduu buddeenni haa baduu kan jedhamu sababa malee hin makmaakamne. Dhalli namaa fedhiin maqaa fi bilisummaa isaa fedhiin guddaa hanga dabarsanii du'aaf of kennuutti kan isa geessisudha. Fedhiin maqaa gaarii horachuu keenya yoo hir'atee fi tilmaamni yookiin bakki ofiif kenninu yoo siggaatee nyaataaf hafuutii jiraachuuf fedhii hin horannu. Namoonni hedduunis kan of ajjeessanis haa ta'u namoota biraa wajjin wal dhabbii keessa galuun kan du'an fedhii maqaa gaarii horachuu kana guutuuf jedhaniiti. Akka falaasama Ida'amuutti fedhiiwwan martinuu akka barbaachisummaa isaaniitti dursi isaaniif kennama malee haala dhaabbataa ta'een sadarkaa kennuun dogoggoradha jedhamee amanama. Fedhii isa tokko fuula dhoowwatanii isa biraa keessummeessuun rakkoo jiraachuu keenya hin hiiku. Duraan dursanii haleellaa biyyaa irratti aggaamamu ittisuu haa ta'u. Hokkora biyya keessatti uumamu qolachuudhaaf fedhiiwwan alkallattii guutuudhaan hawaasa cimaa ijaaruun barbaachisaadha.
erga hokkorrii fi waraanni uumameen booda yookiin otoo uumamaa jiruu dhabamsiisuu fi dhaamsuuf ijibaachuurra duraan dursinee fedhiiwwan gara hokkoraatti nu galchuun jiraachuu keenya balaaf saaxilan qolachuun barbaachisaadha. Fedhiiwwan dhala namaa marti isaanii fedhiiwwan murteessoo haalli isaanii ilaalamee walqixxummaan keessummaa'uu qabanidha. Namootni nama ta'uu isaaniitiin fedhiiwwan isaan qaban guutuu fi otoo qabnu fedhiiwwan bineensota faana qooddannu qofa guutuudhaaf ijibaachuun bu'uuruma isaa irraa ilaalcha namoota bineensotaan qixxeessanii ilaaluu irraa kan maddedha. Namoonni uumaawwan fedhiiwwan bineensotaarraa adda ta'e qaban ta'uu isaanii irraa kan ka'e fedhiiwwan dhala namaa kan ilaallu uumaa isaanii walxaxaa ta'e kana waliin wal bira qabuudhaani. Fakkeenyaaf aadaan namni yemmuu wanta tokko nuuf godhuuf jedhu wanta sana otuma feenuu hin barbaadu jechuu keenyaa maal mul'isa? Mana namaa dhaqne beelofneetu marlee nyaadhaa yemmuu jedhamnu maaliif dinnaa? Otoo fedhanii wanta tokko diduun bu'aa walitti bu'iinsa fedhii qaamaa yookiin foonii fi fedhii maqaa yookiin ulfinaa gidduutti uumamurraa argamudha. Fedhiin qaamaa yookiin foonii otoo fedhii maqaa dursa ta'e otuma beelofnuu nyaadhaa jedhamne otoo hin nyaatin dhiisnee hin baanu ture. Kanaafuu otoo wanta tokko fedhanii hin fedhu jechuun sadarkaa fedhii qaamaa fi fedhii maqaa nama tokko keessatti qaban duraa duubaan akka hin teenyee fi fedhiiwwan lamaanuu dhala namaa muddanii akka qaban kan mul'isudha. Itoophiyaan seenaa ishee keessatti gaaffii maqaa fi bilisummaa qajeeltoon osoo hin deebisiin haftee fedhiin ukkaanfame akka ibidda dibameetti keessa qaqqabachaa dhumarratti dhohee qaanqeen isaa yemmuu ishee nyaachuuf jedhu haala ajaa'ibsiisaa hedduutiin irraa hafteetti. Ibiddi kun irra deddeebi'uudhaan boba'ee biyyattiin maraammartoo sodaa jiraachuu walirraa hin cinne keessa akka galtu kan ishee taasise daandii fedhiiwwan ukkaamsaatiin. Fedhii kamiifiyyuu daandiin ittiin keessummaa'u otoo diriirfamuu qabu. Fedhicha yoo ukkaamsine akka ibidda dibameetti riphee keessaan qabachaa biyyattii akka nyaatu beekuu qabna. Fedhiin dhala namaa marti isaa fedhii jiraachuu waan ta'eef fedhiiwwan kanaaf deebii kennuu dhiisuun jiraachuu dhala namaa yookiin hawaasaa irratti akka qoosaatti lakkaa'ama. Tokko tuqaalama dandeettii dhalli namaa uumamaan qabu. Dandeettii dhala namaa ilaalchisee gama tokkoon dhalli namaa jireenya isaa keessatti bu'aa ba'iin inni keessa darbu akka seera fiiziksii gocha raawwatamuu fi deebii gochichaaf kennamuu yaada jedhu irratti hundaa'a. Gama biraatiin immoo dhalli namaa hiree isaa kan murteeffatu fedhii bilisaa isaatiin kan murteessu uumama bilisaati malee seera maashiniitiin garba bulu miti kan jedhudha. Dhalli namaa fedhii bilisaa hin qabu. Namoonni jedhan warra dhala namaa karaa ilaalcha xiin lubbuutiin yookiin baayoloojiin ilaalan yookiin warra dhalli namaa dhiibbaa naannoo isaa jala gala jedhanidha. Akka warra yaadni isaanii hireen dhala namaa nama dandeettii xiin lubbuu isaa irratti hirkata jedhaniin dhalli namaa uumamaan wanta qabatee dhalateen hoogganama kan jedhudha. Namoonni uumamaan wanti ajajameef yookiin wanta ta'uu qaban fudhatanii dhufan sana gonkumaa jijjiiruu hin danda'an waanuma fudhatanii dhufan sana qabatanii isumaan hoogganamanii jiraatu jedheetu barsiisa. Yaadni kun seenaa dhala namaa yeroo dheeraa keessatti iddoo bal'aa kan qabatee fi amma yaadota duubatti hafoo jennee warra waamnu maraaf bu'uura kan buusedha. Garaagarummaa namootaa yookiin gareewwan garagaraa gidduu jiru karaa xiin lubbuutiin hiika itti kennuun qabsoo namoonni yookiin gareewwan walqixxummaaf taasisan quucarsuuf yaada yookiin ilaalcha meeshaa guddaa ta'e tajaajiledha. Fakkeenyaaf sochii qabsoo uummattoota gurraachaa kolaasuuf taasifamaa ture keessatti ka'umsi hafuura mankaraareessummaa warri adii inni cimaan warra adii uumamaan warra gurraachaa akka caalanitti yaaduu isaaniiti. Hayyuuwwan yaada saayinsawaa ta'uu dhiisuun isaa mirkanaa'e kana seenessuun
garaagarummaa xiinlubbuu kana barreeffamoota barumsaa yookaan academic articles keessatti illee hangam ammaatti afarsan ni jiru. Haaluma wal fakkaatuun qormaanni cimaan qabsoo mirga dubartootaa dura jirus dubartoonni uumamaan dhiiraa gadidhaan yaada jedhuu fi garaagarummaa dubartootaa fi dhiirotaa gidduu jiru uumamatti kan sababeessudha. Yeroo ammaa kana ilaalchi hiree dhala namaa kennu kunii fi dhalli namaa carraaqqii mataa isaatiin hiree isaa akka hin murteeffanne taasisuu mo'amaa dhufee jira. Yaadni biraan ilaalcha dhalli namaa fedhii bilisaa hin qabu jedhu immoo eenyummaa fi hireen namootaa wantoota isaan naannoo isaanii waliin adeemsa gochaa fi deebii gocha sanaaf kennamu keessatti uumaman malee yaadaa fi fedhii dhala namaan kan uumamu miti kan jedhudha. Yaadni kun ilaalcha namoonni garboota naannoowwan isaaniiti jedhu qaba. Kana jechuunis amala nama tokko kan murteessu dhiibbaa naannoon sun irratti uumu malee filannoo mataa isaa miti jedhu. Gama biraatiin yeroo dhiyootii asitti yaadni dhalli namaa hiree isaa ofuma isaatii kan ofiif murteeffatu yookaan ijaarratudha jedhu ol'aantummaa argachaa dhufeera. Haalli qabatamaa hawaasummaa dhalli namaa mataansaa kan ijaaree fi adeemsa yeroo keessa wantootuma ofiin of ijaare sana deebisee akka seeraan qaamni biraa tumeetti ittiin ilaalu uumeera yaada jedhudha. Garaagarummaan uumamaan akka nama tokkootti namoota gidduu akka jiru saayinsiin kan amane haa ta'u malee garaagarummaan gareewwan hawaasaa fi duubatti hafummaan uummattootaa garuu haala saayinsii fi hawaasummaan garichaa itti tolfateetti kan bu'uureffatu ta'uu isaa ragaa baham. Kunis ilaalcha dhalli namaa dandeettiin jireenya isaa jijjiiruu harka mataa isaa keessa jira jechuudha. Yeroo dhihootii asitti dandeettiin sammuu namootaa otoo hin hafin fedhii fi tattaaffii dhuunfaan taasifamu irratti kan bu'uureffatedha. Yaadonni jedhan babal'achaa dhufaniiru. Kunis yaada hireen dhala namaa fedhii bilisaa isaa irratti bu'uureffata jedhu kan jabeessudha. Akka falaasama Ida'amuutti fedhiin bilisaa namaa yerootii gara yerootti kan guddachaa deemuu fi guddina isaa kana keessas humna beekumsaa fi xiinsammuu gabbachaa kan adeemudha. Adeemsi dhala namaas fedhii bilisaa isaanii jabeeffachaa gabrummaa naannoo isaanii fi uumama jalaa adeemsa ittiin bilisoomanidha. Kanaafuu fedhiin bilisaa dhala namaa hojiiwwan duraan dursee inni hojjetu irratti kan bu'uureffamudha. Namoonni fedhii bilisaa qabu. Fedhiin bilisaa kun garuu fedhii yookiin eeyyama guutuu miti. Haaluma uumama mo'achaa dhufan fedhiin bilisaa isaanii jabaachaa deema. Haa ta'u malee fedhiin bilisaa jabaachaa dhufee kan uumama mo'atuyyuu hojiin harka namaa deebisee isuma kan mo'atuu fi fedhii bilisaa kan murteessu ta'aa dhufeera. Fakkeenyaaf teeknooloojiin jireenya waliigalaa dhala namaa irratti dhiibbaan inni fidaa jiru uumama caala fedhii bilisaa dhala namaa kan qorudha. Dhalli namaa fedhii bilisaa qaba yemmuu jennu gocha deebii naannoo isaa faana taasisuun hin murteeffamu jechuu keenya miti. Wantoonni uumamaa fi namtolchee dhala namaa marsanii jiran amala namaa tokko irratti mallattoo mataa isaanii ni uumu. Haaluma kanaanis caasaan dhalli namaa diriirsuu amala isaa fi jireenya isaa kan bocu ta'a jechuudha. Haa ta'u malee dhalli namaa naannoo isaarraa kan inni baratu seera fiiziksiidhaan gochaa fi gocha deebii sammuu isaa dammaqaatti fayyadamuuni. Kanaafuu uumamaan dandeettii wantoota naannoo isaa irraa baratu filachuu fi hiika itti kennuu akkasumas fooyyessuu qaba jechuudha. Kana jechuunis dhalli namaa caasaan siyaasaa akka fedhetti kan isa naannessu osoo hin taane sammuu dammaqaa caasaalee siyaasaa hiikuu fi micciiruu qaba jechuudha. Kunis yaanni liberaalizimii ijaarsa dhaabbilee qofa irratti rarra'ee fagoo akka nu hin deemsifne nutti agarsiisa. Dhalli namaa wantoota hedduu irratti kalaqqiiwwan ajaa'iba ta'aniin dhufeem godoo qaroominaa amma keessa jirrutti haa argamuyyuu malee fedhiiwwan dhala namaa ammas qixa sirrii ta'een deebii argachaa hin jiran. Ammas dhalli namaa beelaan harcaa jira. Ammas hanqina wallaansaa fi qorichaan gidiramaa jira. Ammas walajjeesuu kan hin dhiifnee fi jireenyi isaa adamoo alkallattii irratti kan hundaa'edha. Qaroominni dhala namaa maaliif buburree ta'e?
fedhiin isa tokko gaafa guutamuu fedhiin isa kaanii akkamitti agabuu bulaam. Jabduuwwan qaroominaa ammana baay'atan gidduutti gidiraa fi siqiqqiin duutii fi madaa'uun imimmaanii fi boo'ichi akkamitti hanga kana baay'achuun taateewwan guyyaa guyyaa addunyaa kanaa ta'an. Hayyoonni hedduun garaagarummaa qaroominaa yookiin sadarkaa misoomaa dhala namaa gidduu jiru qabeenya uumamaa, dandeettii hooggansaa, amala mootummaa, aadaa, dandeettii dhaabbilee, quunnamtii idil-addunyaa fi gita bittaa waliin sababa hedduu kaa'aniyyuu akka ka'umsaatti garaagarummaan qaroominaa kun uumama dhala namaa ilaalchisee mormii biraa kan kaasisudha. Ilaalchi dhalli namaa uumama nagahee hin beekne ofittoo morkataa fi lola jaalatudha jedhu gama tokkoon ilaalchi dhalli namaa bu'uuruma irraayyuu gaarii tumsaa fi nama biraaf uumama yaadu jedhamu immoo gama biraatiin ajandaa mormii uumaniiru. Waraana addunyaa tokkoffaa booda hayyoonni xiinlubbuu fi hayyoonni adeemsa jijjiirama suutaa dhiibbaa fi shororkaa'uu waraanichi isaan irraan ga'e irraa ka'uudhaan yaada dhalli namaa balaafamaa fi gara jabeessa jedhu fidan. Dhalli namaa bineensota biraa dursee qaroomuu kan danda'es sababa gara jabummaa cimaadhaan naannoo isaa to'annoo ofii jala oolchaa dhufeefi jedhu. Yaadni obboroo waraana addunyaa tokkoffaa irratti jalqabame kun yeroo waraanni addunyaa lammaffaa irra caalaatti jabaatee qalbii namootaa hedduu bituu danda'e. Addunyaa irratti kallattiin siyaasaa koominizimii gaafa babal'achaa dhufu qalbiin hayyootaa uumamaa waltumsaa malee gaarummaa dhala namaa irratti xiyyeeffachaa dhufe. Walmorkii irra waltumsuun akka amala uumamaa dhala namaa ta'etti lakkaa'uun ni jalqabame. Hayyoonni koominizimii qeeqan immoo yaada koominizimiin amala dhala namaa uumamaan ofittoo fi wal morkaa ta'uusaa dagate jechuudhaan yaada qeeqaa kaasuu jalqaban. Yeroodhaan booda fudhatanii yaada liberaalizimii yommuu babal'achaa dhufu uummanni dhala namaa nagahee hin beekne ofittoo fi morkataadha ilaalchi jedhu fudhatama argachaa dhufe. Rakkoo guddaan adeemsa dhalli namaa uumamaan akkanaa fi akkas jedhee murteessu kun kan ilaalcha siyaasaarraa waraabame ta'uusaatiin ta'uun kan irra ture garuu faallaa kanaatiin uumama dhala namaa ilaalchisuudhaan ilaalcha qabnu sammuu bilisaatiin erga madaalleen booda otoo ilaalcha siyaasaa keenya qopheeffannee irra caalaa sirrii taana turre. Farda gaarii dura waan keenyeef yaadi waliigalaa uumama dhala namaa irratti kenninu adeemsa ilaalcha siyaasaa keenya akka ittiin filatamu taasisnudha. Uumamni dhala namaa gaarummaafis hammeenyaafis wal morkiifis wal tumsuufis ofittummaafis namaaf yaaduufis wal loluufis nageenyaafis banaa kan ta'ee fi kallattii kamiiniyyuu dagaagsuuf carraa kan qabudha malee maxxana tokko kan dhaabbatu miti. Dhalli namaa abbaa sammuu cimaatiin sammuu isaa cimaa kana gaarummaafis hammeenyaafis dhimma itti ba'uu ni danda'a. Gaarummaaf yoo dhimma itti ba'e akka namoota gaarummaa isaaniitiin maqaan isaanii kaafamuutti, hammeenyaaf yoo fayyadame immoo akka namoota maqaan isaanii waan hamaan ka'uutti fudhatamuu danda'a. Ilaalcha Idaamuutiin dhalli namaa wal morkiis ta'e wal tumsuu lolaafis ta'e nageenyaaf filannoo inni taasisu harka isaarra jira. Humnaa fi dandeettii amala inni barbaade ijaaruu fi jabeessuu qaba. Qaroomina dhala namaa walqixxee hin bilchaanne kana fedhiiwwan nama hundaa guutuudhaan guutumaa guutuutti kan bilchaatee fi qaroomina dhugaa akka ta'uuf dandeettii dhala namaa kana hubachuun dirqama.